Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan hordoftoota channel keenya hundi keessan baga nagaa dhuftanii isin jecha daawwattoota keenya. Har'aan tana barnoota takka hundi keessan qabadhee dhufee barnoota si fayyadu tokko hundi keessan siitingii ani isin agarsiisu hundi keessan itti fayyadamuu qabdu. Siitingii kana waliin laallaa daawwattoota keenya na waliin turaatii gara barnoota osoo hin deemneen duratti channel kanaaf haaraa taatan baga nagaa dhuftanii isin jecha daawwattoota keenya. Channel kiyya subscribe naa godhaatii. All kajittu raka wadda isin jaada wattagenya Abduu Jimmaan jedhama karaa YouTubeetiin Abduu Jimmaa gujettan argattu hundi keessanuu channel YouTubeetiin qaba channel YouTube kiyya Abduu Jimmaa egaa gootanii akkasitti video isin baasa daawwattoota keenya akkasitti mallattoo profile gubbaa oguu jirtu ogaa tuqxanii profile kiyya irra egaa tuqxanii daawwattoota keenya akkasitti video andalagee hedduu jira achi jala sentanii video kajedhu jalagee galtanii daawwattoota keenya barnoota hedduu kan dabarsa jira bakka egaa sentanii video kajedhu ni jira ajjala galtanii video hedduu barnoota isinita waa'ee application wal qabatee akkaataa barnoota YouTube ti wal qabatee barnoota Google account ti wal qabatee hedduu ajjala jira ajjala galtanii barachuu dandeessu akkaataa Google account itti banatanii fi akkaataa YouTube channel itti banatanu karaa gabaabaadhaan barnoota hedduu dalageen jira ajjala galaatii irraa baradhaa isin daawwattoota koo channel kiyya subscribe naa godhaa subscribe godhaatii all kajettu gubbaa kaawwachuu hin irraanfatinaa isin daawwattoota keenya akka daawwattoonni inni raanfatanii subscribe godhaa all jettu gubbaa rakaa wadhaati gara barnootaa isin oofaa na waliin tura gabaabumatti gara barnootaa gudeemnu daawwattoota keenya gabaabumatti gara barnootaa gudeemnu siitingii bilbila keessa irra ni seentu siitingii bilbila keessa irra eega seentanii barnoonni ani isinii qabadhee dhufee argachuudhaaf daawwattoota keenya daataa warri fayyadamtanu daataa keessan maallaqa fixee yoo isin cinqaaraate daataan keessan immoo haayilii dhabee yoo isin cinqaaraate daataan bilbila keessanii haayilii ansi dalagaa hin jiraatin yoonni immoo saantima isin jala daataan keessan birrii isin jalaa fixaaraate connection kajiru kanatti okay gootu sana argachuudhaaf connection kajiru ta'e okay gootanii daawwattoota keenya daataa asii kajiru kan okay itti gootu daataa asii kajiru ta'e okay gootanii daawwattoota keenya daataa keessan saantima isin qusachuudhaaf daataan keessan akka inni jara maallaqa isin jalaa fidne barbaadan daataa saver kajiru kana save godhattu daataa saver kajiru kana save godhattu daataan keessan maallaqa hin fixu daataan keessan sirriitti isin hojjeta kanneen on yoo ta'e hin jiraanne of yoo ta'e jiraate on godhadhaatii itti fayyadama warroonni daataa fayyadamtanu isin daawwattoota keenya kanneen on godhattanii daataa keessan qusachuu dandeessu maallaqa isin jalaa fidne daawwattoota keenya akka itti fayyadamuu dandeessu kabiraan daawwattoota keenya warroonni wifi fayyadamtan wifi internet wifi wanda fayyadamtanu wifi keessan saffisa akkasii godhatuu fi wifi keessan saffisaan akkasii dalagu yoo barbaadan daawwattoota keenya gabaabumatti argachuudhaaf sanas argachuudhaaf siitingii bilbila keessan ni seentu wayin qafoorraa wayin gara xoftanii siitingii kan jedhu ni jira bilbila keessan gara xoftan siitingii gara eega seentanii daawwattoota keenya wifi keenya akka saffisan godhatu argachuudhaaf oluma haxooftu macarashaar about point kan jedhu kana okay itti gootu about point kan jedhu kanatti eega okay gootanii daawwattoota keenya ni eeggattu about point eega okay gootanii software information kan jedhu kana okay itti gootu software information kajiru kana ego keewwatanii irraan gadii kana keessa building number kajiru ni barbaaddu building number kajiru kana ogguu torbanii tuqxu lakkooftanii 1 2 3 4 5 6 7 ogguu torba eega tuqxanii daawwattoota keenya gabaabumatti paatarnii bilbila keessanii isin gaafata paatarnii bilbilaatti naqxanii paatarnii bilbila keessanii isin gaafatee paatarnii bilbila keessanii eegatti naqxanii dudduubatti ni deebitu dudduubatti eegdee daawwattoota keenya developer kan jedhu isinii baha hunda keessaniif yoo siree hin jiraanne isinii baha warroonni qabdan immoo irra ni seentu sanarra developer kan jedhu kanarra eega seentanii daawwattoota keenya wifi saffisa isaa kan isii dabalu argachuudhaaf gadi ni dhuftu irraan gadee kana ni dhuftu irraan gadee kana eega dhuftanii daawwattoota keenya saffisa wifi argachuudhaaf saffisa wifi argachuudhaaf enable wifi variables login kan jedhu kana yoo on ta'e hin jiraanne yoo off ta'e jiraate on godhadhaatii saffisa wifi keessanii dabaladha haayilii wifi keessanii saffisaan akkasiin dalagu wifi keessan isiniif dabala kana on godhadhaatii enable wifi variables login kan jedhu kana on godhadhaatii itti fayyadama warroonni wifi fayyadamtanu daawwattoota keenya akkasitti barnoota kana on godhattanii itti fayyadamuu qabdan daawwattoota keenya kasadeessaa kan isin agarsiisu daawwattoota keenya waan ajaa'ibaati kunillee faayila keessan gubbaa ni seentu faayil manaajerii namni hin qabne hin jiru namni faayila hin qabne hin jiru faayila akkanaa ka qafoora ka faayilota adda addaa viidiyoo keessan ogguudha irraa haqxan viidiyoon keessan irraa haqamuu dhiisaa yoo namni isin jalaa haqellee bakka itti argattan viidiyoo keessa yoo namni isin jalaa haqe osoo isin argin bakka itti argattan wayin immoo viidiyoo keessan ogguurraa haqxan baatii takkaaf qafoo keessan keessa akka turu yoo barbaadan ogguurraa haqxan baatii takka osoo hin badin kanuma fiilafiitii irraa bade osoo hin badin misxiraanii osoo hin badin qafoo keessa baatii takkaaf akka turu yoo barbaadan
fi lafitira yoo haqxanii jiraatan baay'ee takkaaf qafoo keessa akka turu yoo barbaadan daawwattoota keenya faayilii keessan keessa oguu seentanii tuqaa sadiin gubbaa jirtu ni tuqtu. Tuqaa sadiin eega tuqxanii siitingi kan jedhu ni jira siitingi ni galtu. Video fedhee fi footoo fedhee fi waan barbaadan appilikeeshina barbaadan qafoo keessaa yoo haqxanii kanneen riskli kan jedhu riskli pin kan jedhu kana yoo akkas oonii ta'ee hin jiraatin daawwattoota keenya on godhatanii baatii takkaaf akka qafoo keessa turu yoo barbaadan on godhadhaati yoo immoo qafoo keessa akka isinii hin turre yoo barbaadan kana ofirraa off godha. Yoo immoo oonii ta'ee jiraate daawwattoota keenya gabaabumatti ogguu isin irraa haqxanii jettanii ogguu isin irraa haqxan kanneen ogguu isin irraa haqxanii ogguu isin of qafoo irraa haqxanii asirra yoo oonii ta'ee jiraate qafoo keessan keessaa hin badu jechuudha. Gabaabumatti kun qafoo keessan keessaa hin badu yoo isin on godhattanii wanti isin achirraa haqxanii baatii takka qafoo keessan keessaa hin badu asirraan dhuftanii argaltanii argachuu dandeessu ni daawwattoota keenya. Gabaabumatti akkas on godhattanii waan namni isin jala haqallee yoo badeettanii yoo isin jalaa badee jiraatillee asirraa argachuu dandeessu ni daawwattoota keenya. Siitingileen kunillee daawwattoota keenya baay'ee isin fayyada hundi keessan irraa fayyadamuu qabdu isin daawwattoota keenya ammallee siitingi takkan isin agarsiisa daawwattoota keenya siitingi bilbila keessa eega seentanii barnoonni siitingi hedduudha. Siitingi bilbila keessa eega seentanii warroonni namni bilbila ogguu isin irraa fuudhe fakkeenyaaf namni bilbila ogguu isin irraa fuudhe bakka inni gale waa inni ilaale fakkeenyaaf warri dhabdan bilbila namatti yoo kennitan bilbilicha asii fuudhee waa inni irra seene waa irra seene sana ilaaluudhaaf fakkeenyaaf yoo arguu dhabdan maal gootu notification kan jedhu kan okee gootu. Notification kan jedhamu eeguu okee gootee daawwattoota keenya ganjillaa kana advertising siin kan jedhu kana okeetti gootu advertising siin kan jedhu eeguu okee gootanii daawwattoota keenya asirratti notification history kan jedhu ni barbaaddu notification history kan jedhu okeetti gootu notification history kan jedhu eeguu okee gootanii daawwattoota keenya kanallee on godhadhaatii akkas yoo of jiraate on godhadhaa. Maaliif isin gargaara kun yoo isin onii godhattan namni bilbila keessan irra galee yoo irraa bahe bakka inni galee bahe argachuudhaaf as keessa dhuftanii galtanii bakka abbichi galee irraa bahe ni argattu. Gabaabumatti bilbila keessan keessa namni seenee bahe nama isii dawwalee faayilirra nama galee immoo nama dawwalate asirratti isin baasaa notification kana yoo on godhattanii namni achirra seenee ka'ee bakka takkallee hin seenne jedhee isin sobuu barbaade isarra galtanii bakka inni seenee bahe arguu dandeessu. Ofii keessanillee waan irraa haqxan waan guyyaa guutuu dalagaa ooltan yoo bilbila keessaa dhabdan bakka nama seentanii waan guyyaa guutuu dalagaa ooltan bakka kanatti argachuu dandeessu. Isin daawwattoota keenya store kan jedhu kana on godhadhaatii itti fayyadama. Ogguun baay'ate immoo ofirraa of gootanii kaatanii ammallee on godhatanii baduu danda'a. Kanaaf gabaabumatti mitsara bilbila keessanii akkasitti waan isin jalaa badee takka yoo badee jiraate bakka dhuftanii waan irra balleessitan argachuu dandeessu. Isin daawwattoota koo gabaabumatti siitingiilee kanneen sirriitti hordofaatii irraa fayyadamaan isin daawwattoota kan koo barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbata. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deemnutti viidiyoon kan koo yoo isin gammachiise like share gochuu hin irraanfatinaa hanga walitti deemnutti nagaan naa tura.